Yoo harkafuune jaalatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitiitu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattuu nageenyi keessan badhaadha. Galata waaqayyo nuun nagaa qabna nagaan keenya irraa faadha. Har'a immoo deebinee dhufnee jirra. Sisteriin koo hawwiin maal qabattee dhufte jechuun keessan nafuu har'a waan haaraa waan isiniif gorsata waan isin fayyadu qabannee dhufnee baay'ee tokko irraa barattu jedhee waan yaadeef sisterii koo gaafii gaafachuufan jechuudha. Gaafii gaammoo isin sisteriin koo isiniif deebifte jechuudha. Sisteriin koo isin salaamtu isa booda wal gaafachuutti annan gaafadha isheen naaf deebifte jechuudha. Na sistiyye salaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurtoota hawwii keenya akkam jirtu fayyaadha nagaa koodha alhamdulillah. Akkuma agargaa jirtanu viidiyoo tokko isinii hojjennee turre anaaf hawwiin erga adda baanee waggaa 5 amma wal agarree baay'ee gammannee jirra. Ani bakkeen ture isin kontoraata turte isiniin jedha. Na gaafa ishiin na gaafattu immoo ani deebisuudha tazagaajeen jira. Ishee hordoftoota kiyyaa sistiyye salaamteetti sistiyye kun gaafii gaafadha sistiyye naaf deebiftee jechuudha. Sistiyye chaanalii koorratti si affeerina waan naaf dhiyaatte baay'ee sagalatuun isin jedha si kabaja. Gaafa si gaafadhuuf deebisuudhaaf qophiidha. Qophiidha. Ishee gaafin gaafadhu baay'ee isin dhaqqaba jedhee isin fayyada jedhee waan yaadee kan gaafachuufan jechuudha. Kanaafiyyuu amma gara gaarii keenyaatti anan gaafadha. Sistiyye kan jalqaba si gaafadhu akkuma beekamu waggaa 5 adda baanee ergi turre booda walitti deebinee jirra. Waaqayyo eebbifamu. Egaa jireenya biyya ormaa kana keessatti mana madaamiiti moo kan wayyuu bakkeedha. Akkam beekutti mana madaamii kontoraata wayyaa yaada akka fudhatti. Maaliif bakkeen gosa danuu adda addaa qaba. Mala misalaafu matifoon nama aggaxama gaariinis ni jiru akka cirraatiin ibsaadhaan. Amma namni tokko uffannaa laalee akka nuti bakkeetti jiraannu kana laalee bahuu danda'a. Bootuma gaariidhaa bahuu nan danda'a ibsaadhaan. Amma akka kootti nama mudate mana bareedaa gaariidhaan bahee ibsaadhaan. Mana nama xaqqabu mana akka haadha ilmoo jiraatan ilaalan bahee ibsaadha. Uffannaa laalee yaani ijoollee woomataatu kana laaleeti kan hin bahe malee rakkadhee yuun baane ibsaadha. Akkuma ana kanatti beekuni warroonni kaan bahuu hin danda'u TikTok irratti amma ijoollee bakkee jiran ilaalaaru hordofaa jiru bahuu hin danda'u jechaadha. Ba'aa namni tokko birrii isaatii jedhee birrii ittiin baafatu jedhee ba'aa 1,700 galtu 2,000 galtu jedhanii attaallaluun namooti baay'een attaalaniiti kan jarri baasan kontoraataa. Yeroo baasan immoo kan jarri irraa fudhatan birrii 1,500 harkaa fudhatu warroota dhaqanii baasan sana harkaa jechaadha. Kun hundinuu nama mudachuu hin danda'a. Bakkeen akkam beekutti gaarummaa tokko hin qabu birrii hin qabattu. Kanatti hojjetattee mana madaamiitti dhuftu mana jaazaatii fi mana kontoraataa ta'anii hojjetachuu wayya mana jaazaati kan birriin kan kee bakka lamee dhumu jechaadhaan. Mana madaamii yoo ji'a tokko galtee dalagatte birriin dhufu 200 kan mana jaazaa kaffalama. Inni kaan immoo wacii kan kee ta'a. Sargii deemuu jira. Konsertii minaamina deemuu jira. Boota adda addaa deemuu jechaadha. Kaamera keessatti hojjedhe kaamera. Kanaafuu jennaan akkam beekutti mana madaamii teessanii hojjetattanii nagaadhaan biyya keessan galuun isiniif yaada isiniin jedha. Akka yaada kootiitti kana bakkeen bayinaa warri bahuudhaa jirtanuu yaada keessan qayyaraa biyya galtanii biyya biraa qayyarachuu yookiin maktabaatti deebitanii maktabaa hojii biraa qayyaratanii galuu yaada obboleewwan koo. Bakkeewwan faayidaa tokko hin qabu. Birrii baasuudhaa birrii qabachuun hin jiru. Dhugaa rabbitti dubbachuudhaaf jechaadhaan. Bakkeen baay'ee tokko nama dabbara. An keessa jiraadhe argeera. Kan jiraadhes hajmaaniin akka baabiidha. Gin boota tokko hojii yoo galame ji'a tokko hojjettee hojiin biraa siif hin ta'u jechaadha. Hojiin nama hundaaf hin ta'u gaa. Hojiin bakkee namni bakkee bahee yaani bashannumaaf jiraachuudhaaf malee kaayyoo gosan biyyaa bahee guuttadheen galaan hin jiru. Maatii nama irraanfachiisa. Anammaa koo akka kootti maatii kan koo irraanfadheera jechaadhaan.
jecha dawwaltee gaafachuudhaaf yeroo siif hin kennu bakkee jechaadha. Isa ijoolleen taphattu laalta, isa ijoolleen kolfitu laalta, maatii keerraa ajaan godhattu obboleettii koo iyyuu an takkaatti hin naasa'u. Maaliif bakkee ijoollee baay'ee waan hin arguuf jennaan yeroo isin na dawwaltu na argachuu hin dandeessu, namaan waliin qunnamu kan nama bakkee bare waan ta'eedhaaf jechaadha. Akka kootti kontoraataa hojjetadha nagaa maatii keessanitti galaadhee yaada. Hordoftoota kiyya akkuma dhageessanii sisteriin koo baay'ee dhaamsa gaa gorsa isiniif ta'u isiniif kennitee jirti jechuudha. Gorsa kana immoo zimmatanii dhaggeeffattanii utuu bira hin darbin dhaggeeffattanii akka itti fayyadamtan hundi isiniin jedha. Booda baatanii kaatanii gaabburra itti fayyadama. Kun ofii kootii namarraa dhagee jettee osoo hin taane siisterii koo ofiishiitti bakkee turte kan akka inni faayidaa hin qabne immoo ofiishiitti dubbachuutti jirte jechuudha. Kanaafiyyuu itti fayyadama. Warri amma misaaleedhaaf kan mana kontiraataatii bahuudhaaf karaa qopheeffataa jiran jiraachuu danda'u waan ta'eef mana akka hin baane mana kontiraataatii nuti gisee biyya ormaa kana dhufnu kaayyoo qabna. Kaayyoo sana galmaan gahuudhaaf bakka qorumsa nutti dhufu hundumayyuu obsuu qabna jechuudha. Iddoo yaadni sana gahuudhaaf obsanuu barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu namni bakkee bahu ofiisaa sammuu isaa bicha bashannansiifatee jiraachuu akka ta'e dubbattee jirti sisterii waan ta'eef adaraa bakkee hin bayinaan isiniin jedha. Kaayyoo biyyaa baataniif galmaan gaatii gara biyya keessanitti galaa. Yoo manni isiniif ta'uu didillee obsaan bakka akka taatanii dabarsaa yeroo sanan isiniin jedha. Obsaa barbaada waan ta'eedhaaf wanti hundinuu obsiin hin jiraatu taanaan iddoo karoorsitan yaaddessadha ga'uun hin danda'amu waan ta'eef. Kanaafiyyuu bakkee hin bayinaa. Haalli bareedduu miti. Kaayyoo isin qabdanu isa isin kaayyeessitanii biyya baatan sana isin jalaa fashaleessa waan ta'eedhaaf jechuudha. Booda maafan akka godhee jettanii hin gaabbitu jechuudha. Hin buusu jechuudha. Nuti shamarroonni gizee qabna. Gizee keenyatti immoo fayyadamuu qabna. Gizee keenyatti yoo hin fayyadamne ofuma keenya miidhamna. Sammuu keenya miina. Maafan akkas godhee boodarra ergi dhumatee booda utuun akkas gochuu dhiisee raadhe jechuun nuyi fi faayidaan qabu waan ta'eef ammuma itti ayyaanoon isiniin jedha. Kanarraa hin barattu jedhee abdii amantiin qaba. Akka faayidaalee hin qabne sisteriin isiniif himteetti anillee tureera asii garuu immoo ammana kontiraataatii takka bahee hin beeku galeen deebi'ee hojjetachuutti jira. Kanaafiyyuu waaqayyo galatoomu wanta akka hin yaadamne waaqayyo naaf godheera maqaa waaqayyo eebbifamu. Anaaf ijaan sisterii koo kun bakka waan guddaadha. Ugaashan jechuun xiqqoo miti. Namni garaa tokko keessaa bahee hin ulfaata baay'ee yaadamuutu jira waan baay'eetu jira. Yeroon ishii dhabuu bakkeedha. Sagalee ishii yeroo nabu nan jeeqamaa ture bu'aan ture garuu waaqayyo yeroo isaa eeggate uumaan koo haqeera. Kana waamiti an qophaa kootti boo'ee namni sagalee koo dhaga'uu dhiisuu danda'a garuu waaqayyo argaa ture waan ta'eef uumaan koo akkam boo'eetti hin hafne yeroo isaa eeggate gizee fedhetti waaqayyo uumaan koo haqeera. Harmeen koos akkasiin yaaddaan godheera bilisa godheera yaadatti maqaa waaqayyo eebbifamu. Arragaa dhaamsi gorsa sisteriin koo isiniif dabarsite akkuma dhaggeeffattanii baay'ee dasna jedheera. Chaanalee koo irratti illee naaf dhiyaachuusitti baay'ee galateeffadha. Kanaafi kan isiniif qabannee dhufne itti fayyadamaan isiniin jedha. Warri haaraa taatan yuutuubii hawwii oromtiitti yuutuubiitiif laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa. Viidiyoo bareeda gara fuulduraatti hin goona inni abdii amantii guutuu qabna. Nu wajjiniin taa yeroo hundayyuu isin jaalladha isin kabajna isiniin jedha. Sistuyyee nagateeri. Chawchawuu nagaatti jajjabeessaa booda waan guddaa fudhattee dhufuuf jirti. Yaani namni xiqqoorraa kee gara guddaatti darba waan ta'eedhaaf jajjabeessaati booda waan isin fayyadu waan guddaa fudhattee nu lammanuu wal bira jirra wal fudhannee dhufuu dandeenya.
waan isin yeroo hunda itti xaqqabamtanii yaani barumsa amma beennu fudhannee numna inshallah nagaaf naaf tura galatoomaa isiniin jedha.